Ero baay'ee bultisi isa mana keessa deemanii muu jiran gida isii mana jira sitti bilbisu silkiin kee wayitiin jedhu san kan si wallochiisu. Sigale. Ani asirra yoo laayee bira dhufe gile asirra bahe xiqqoo yoo jara wajjin kolfe dadhabee hirra. Silkii kiyyaa seenaan paaswordii beekti. Ittiin taphatti. Isiin haadha miira yookiin dhokattee fa'aa laaluun mara gile seenaan taphattuu naa bilbiluu dhiisu kana. Sigale. Silkii seenaan kophatti qabu. Akkaawuntii kiyyallee kan isii of eeggannoodhaaf yoo silkiin nu jalaa badeef ka seenatti irra jira. Seenaan nuuf baankiidha sigale. Baankii itti waa qusannu. Akkaawuntii kiyyaanillee seenaa bira kaadha. Isinillee seenaa bira kaadha. Mungkin yoo har'a fa'aa yoo amma hin jirre fa'aa silkiin moo isiitti achirra deemtee lallaaluun malaa ayidoonnu. Egaa seenaan fa'aa akkaawuntii banattee ittiin feemasii taate isii boqotu argeen beeku yoo aguma duraanii sanaan ilaaluu baadhee jiru. Hedduu namatti tola. Atiyoo ishii amma ishiinis yeroo baay'eetti seenaa geemiin taphatti namoonni garaagaraa dhufanii giiftii ni kennu eenyuudhaa maaliidhaa jechuun egaa dhiirris egaa wal qixa miti ishiin baay'ee obsiti yoo ta'e tarii aayifachuu dandeessa loluu dandeessa. Siinoomas itti fakkaatu. Isa giiftii haati seenaa firan qabdu ijoolleen giiftii kennaniin hiriyoota kiyya. Isaayyuu gizee ana hojii taphatu kennaniif yookaan akkanumatti akka waan nama namni hin beeknetti taa'aa oolte. Ijoollee hiriyoota kiyyaattu kennaafi sun wal nu shakkisiisu. Ani immootu amma waan anaaf isiin gizee baay'ee xiqqashoo bakka ani itti ka'umaa inni gizee amma taa'aa jirru amma hiriyoonni fi kunitti bilbilaa sirkii haasofti. Seenalleen itti kaati anillee itti ka'anaaf seenalleen itti kaana gizee hiriyoon maatii namni beeknooti bilbila. Silkiin mana keessa deemtee haa ta'uu dhiise miraamin jennaan akka nama ofiin haa ta'uunee kana nu rabbashte jennaan anaaf ta'u. Nutuyyuu dhiibbaa itti godha. Seenallee nama bira taa'ee silkiin haa ta'u ishiin jettu anallee silkii yoo haasanii naaf afii miti anuu bira taa'ee namni yoo haa ta'u natti hin ta'u. Abbaan fire kama yoo dubartilee tuni silkiin mana keessa deemtee loomofsiin jennaan maqaa. Saloonii fa'aa abbaatti kana malee isa shakkii biraa waliin. Hedduu namatti tola isa dhugaa dubbachuudhaa fi jaalalli keessan ammallee haa dagaagu mee asumaan jaalala ishiif qabdu ibsiifme. Baay'ee tokko jibbaan. Tole. Ibsin jenna ere? Bittee? Egaa. Hayyee akka jedhutu hin beeksisaanii nuti si wachaa irraani mee amma carraan kennaaf egaa amma daayirektarri kiyyallee gaaffii si gaafatu qabaachuu malaani gaaffii lama akka si gaafataniin eeyyama daayirektara kiyya gaaffii qabda. Abdiin na gaafachuu hin danda'u nama saariilee urjaartirra abirii liqeeffatee anirraa kafaraa ooludha hin danda'u. Ani asli erga qopheessuu sagantaa kanaa. Ilaa isa jireenya keessa dhuunfaa achitti dhiisi amma asirra jiranii. Daayirektara kiyya kaameraamaanii kiyya waan gaaffiitti ta'e si gaafachuuf mirga qabu. Har'a mirga kenneera. Isaan jireenya laayivii isa dura daayirektara kiyya hin beeku keessa hin jiru. Ammaaf wantoota ammaa sooftii irratti gaaffii qabaate gaaffii lama kenna. Tole. Galatoomii amma gaaffii lama waan fedhe haa ta'u si gaafachuu mirga guutuun gaaffii galee maaliif yoo jettee qopheessituun sagantaa kanaa yoon barbaade boo isin jechuun danda'a maaliif boo dhiisi jedhee si gaafachuu danda'a maaliif dhuguma haadha seenaa jaallattee yoo ta'e boo qabda sirratti maaliif mooneet namni si waamtee hin boosisin hin jiru ana yoon taane jechuudha jimmarra kanaaf ati akka dhiira aartii tokkotti boo qabda hin jedhee gaaffii sana deebisuu danda'uu qabda erga gaaffii lama kan gaafadhu naa eeyyamame first of all haadha seenaa intala sanyii mootii fuutee hin gadditu. Gammachuu guddaadha kan isin siilaataa jirtu argaan jira. Garuu amma ati gara fuulduraatti haadha manaa yookaan jaartii biraa lammeeffachuu ni barbaaddaa? First gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaan erga gara Kaayiroo kana deemtee yoo xiqqaate waggoota baay'ee lakkoofsisteetta aniifati. Tiktaakiin kun maal osoo hin dhufin waggoota dheeraa yoo xiqqaate waggaa 7 ol dura ol beekna. Haati seenaa yookiin dubara faana qaamaan si agartee beekti or qaamaan yeroo siin jedhu normaali yookiin ati immoo haadha seenaa nama biraa faana agartee beektaa sana booda maaltu uumame toon sobin naa deebisa okay thank you xumureera.
Galatoomi daarektarri kiyya. Kuni gaaffii istiidiyoo keessaa ka'eedha. Gaaffii gaasaan si gaafatan kana Dubara akkami yookiin dhiira akkami? Kabiraa irratti jaalattee beektara? Mina aynatti dhiiraanoo mina aynatti dubartiin? Amen. Jechuun kiyya jaalalaan osoo jirtanii otoo waliin fuudhin otoo mana takka keessa waliin hin jiraatin normaalii wal qajeeltuu wal niyyattuu garuu akka tasaa ati makka bunaattis ta'uu kaaffee wayiittis haa ta'uu ati chiikii biraa qabattee or isheen nama biraa qabattee agartee beektaa yoo sin mudate immoo maaltu ta'e sana booda. Hin dabsin ati haasaa. Okay, naa addaan baafachuu dabsuuf miti. Ati haadha seenaa dhiira wajji argitee beektaa isa jiru sanii fi dhiira wajjii miti jaartii obboleessaa wajjii guyyaa tokko walama argan kophama arga gidee isii argu kophaa deemti namatti dhiyaatu natti fakkaate amala hin qabdu anatu xiqqoo barsiise malee hin agarre jechuu dhumaati. Dalagarraa dhufte gabbaate guyyaa lama oolte dalaga deemti waan akkasiitiin agarre ani isiinoo dubartii wajjiin si argitee beekti isa jedhuu fi argitee beektu odeeffannoodhaan wallollee beektu. Oduu guuruudhaan jechuu gaafatanii tabiraa qabaa minaaminiidha kuni durrii jira mila jechuun yoo tokko godhatu odeeffannoodhaan itti himamee jechuun dubartii wajjin gadda namaa dhaqee achi itti himanii naa dawwaltee wallollee beektu. Gaafa haarawaa kan jechuudha gaafa barattu. Qaaman qabatamaa wanni isin evidensii ijaan na argitee na qabe tokko hin jiru. Odeeffannoo fufuunaan nattee wallallee beeyna. Gaaffii isa jaartii lammaffaa fuutaa jetteefi ani osoo ammatti maallaqa jaartii nama nyaachisu hin qabu. Biyya baqaa jira. Rifuu jira. Kiraa manaatu jira. Masuufa maaltu jira. Maallaqa jaartii nama nyaachisu hin qabu. Gaafa haftaamii ta'ee duniyaa jaartii lama sadii afuris ta'u naa nyaachisu horadhe argadhetti immoo islaamati ilma sheekati shari'aan danda'an keessu fuudhuun mala fuudhu dhabuun mala Allahu alam ammatti diskoortii kana Ayyee. Guddaa galatoomi. shaqqalachuu midhaanii dhaltee faashu shaqqalachuu ta'e malee ammatti fuudhaaf qophii miti. Rifuuji. Ayyee. Hedduu namatti tola. Rabbii haadhuma seenaa baay'ee siif haa godhu. Akkuma baay'ee bultee isheen si haa kunuunsitu. Sinillee filatamaadha. Tol, ogeessi kaameraa qabdaa? Isin gaafattanii jirtan. Ayyee guddaa galatooma. Amma adda ba'umsa bakka badhaasaatti doktorri doktoruma dhugaa maqaa bareedaa si moggaasteetti umuriin keessanaa dheeratu horaa dagaagaa lafa guutaa itti amtuu isin hin argini. Goomachuu inaaftu. Abdi anaafi Ishirraa qabu yaa. Ayyee itti fufnee. Baay'ee hundi keessan taatti na bara afaan na boysanii yaadame biraa deema.